YouTube irratti commentiin spamii ta'e bala akkamii nurraan gahuu danda'a? Channel keenya nurratti cufuu danda'a akkasuma monetize erga taane booda money nurraa kaasuu ni danda'a. Commentii spamii ta'e haala kamiin beekuu dandeenya? Akkasuma commentiin nuti barreessinu nama barreesse sana miidhamoo nama barreeffameef sana kan inni miidhaa irraan gahuu danda'u ka jedhu bal'inaan waliin ilaalla. Haga dhuma barnoota kanaatti turtii gaarii. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdul Ab. Barnoota tokko isinii qabadhee dhufeen jira. Barnoonni kun haalaan sirriitti isin barbaachisa jedhee yaada. YouTube irratti commentii yeroo baay'ee ni barreeffama. Commentiin keenya achi jalaan ni bada al tokko nama jalatti goonee jechuudha. Commentiileen sun eenyu miidhuu danda'u ka jedhu irratti fi akkasuma channel keenya irratti rakkini jarri fidan maalinni commentiin channel keenya irratti rakkina fiduu danda'u ni jira ni jira sirriitti. Commentiileen kun commentiin yeroo nama jala galtanii kan isin nama jalatti yookiin of jalatti argitan commentii sirrii tahanidha. Commentii barreeffama sirriidhaan barreeffama seera qabeessa tahaniin barreeffamani. Akkasuma commentii seera YouTube cabsantu jiru. Warri isin as jalatti argitan warra sirriidhaan barreeffaman isiniin jedheen jira. Warri seera YouTube cabsan yookaan immoo YouTubein commentii sana as jalatti arguu hin feene commentiilee sana eessa kaa'isa jedhus wajjin ilaalla. Rakkina jarri qabanis bal'ifnee waliin ilaalla. Asirratti waa tokko isiniif himu. Video yeroo daawwattan video guutuu daawwadha. Namoonni baay'een wama kanarraa qofa dubbatame jedhaniiti jalqabuma isaa ilaalanii keessaa ba'u. Jalqaba isaa ilaaltanii keessaan bayina guutuu daawwadha. Rakkina commentiin kun fiduu fi commentii as jalaa dhoskee eessa akka inni kaa'u gara YouTube studio bilbilarra deemnee waliin haa ilaallu. Guutuu video daawwachuun sirriitti isin fayyada. Gara YouTube studio keessanii deemtanii jechuudha. Jala kana dashboard, content, analyst, comment, playlist jedhee waan adda addaa jira. Dhuma YouTube studio jala kana jechuudha. Commentii irra kan nuti tuqnee ilaallu commentii ka jedhu kun jala kana sarara kana jala kana irra jira. Commentii ka jettu kun commentii kana irra haa tuqannu. Yeroo irra tuqnu published nuun jedha. Published kanarra tuqnee unheld ilaalla. Held for review jechuudha. Published ka jedhu kanarra tuquu sin dandeenya. Achi sararatti lakkoofsa lama qabdu sanirras tuquu ni dandeenya. Garuu ammaaf published ka jedhu irra tuqeetuma isinitti agarsiisu. Published ka jedhu kun ni jira achirra haa tuqu. Yeroon irra tuqee published fi held for review ka jedhu jira. Held for review irra tuqna. Sanduuqa lammaffaa held for review kan ilaalchaaf hin mallee yookaan immoo kan dogoggora ta'e jechuudha. Kan spamii ta'e. Message akkamii yookaan immoo commentii akkamiiti kan spamii ta'e kan YouTubein achi jalaa baasee darajaa reportii godhi jechuudhaan gahe. Linkii irraa haa jalqabnu. Linkii YouTube ofii achi jala kaahu. Tuqaa waan qabu barreeffama jechaa fi jecha gidduu tuqaa kaahu. Sentensii barreessine yookaan tuqaan kan inni galuuf ergaa ta'e barreessine ergaa quubsaa ta'e barreessine kaneeti kan inni galuu qabu. Baay'ee jedhee hudhaa miti kan ta'e tuqaadha. Tuqaan wrongii jechuudha. Waaw waan waa mallattoon qubeen waa walitti galee taahu. Kanaafuu commentii yeroo barreessinan tuqaa kan isin kaa'uu qabdan ergaa ta'e erga dabarsitanii. Kana jechuun ergaa dheeraa ta'e erga dabarsitanii kaatanii tuqaa keessanii xiqqoo gara fuulduraa siitanii ammas yaada biraa yoo qabaattan barreessu. Yoo tuqaa dhiiftanis immoo baay'ee bareedaadha. Baay'ee jettu baay'ee yaadaa fi eegidduu tuqaa jira. Hin barbaachisu jechuudha. Kana jechuun barreeffamichi waan ergaa qabu miti jedhee YouTubein held godhee jira. Held for review. Spamii godhee jira jechuudha. Commentiin as keessatti spamii tahee jiru yoo xiqqaatee commentii gara 300-400 ta'a. Waaw jechuudhaaf waadhaa fi oodhaa fi waadha. Waan hedduun yeroo walitti galu qubeen waa hedduu gidduutti waan akkasii kun sirrii miti jechuudha. Waawun waa qofa barreeffama malee waan heddummaatee yeroo barreeffamu sirrii miti. Barreeffama barreessitanii linkii jala kaahu. Linkii sana wanni isin keessaniif linkii chaanaalii keessanii akka namni maatii isinii ta'uufi kunis wrongiidha jechuudha. Maaliif sub for sabii kana hojiitti amana malee YouTubein naa godhi maatii naa ta'ii maatiin sii taha waan jedhuun hin dalagu jechuudha. Kanaafuu commentii yeroo barreessitan kara commentiitiin sirrii commentii yaada sirrii qabu. Waan darbe san irratti yoo waan isin gammachiise tahee wanna sanarra maal akka barattan yaada irratti qabdan barreeffama sirrii ta'e yaada kennu. Yoo waan barumsaa ta'e akka irraa sirreeffattan akka isinii gale waan akkasii kana jalatti barreessuun baay'ee bareedaadha. Kanaafuu commentii yaada bareedduu qabu video charratti yaada qabdanuu bakka itti isiniin galle yookaan immoo
gaaffii irratti yoo qabaattan waan adda addaa irratti balliftanii gaafattanii baay'ee bareedduudha. Maaliif namoota biraa namoota dhufanii ilaalanillee attract godha. Akka jarri daawwatan jara godha. Miidhaan isaa eenyuun miidha? Fakkeenyaaf koomentiin as jalatti akkanatti barreeffaman kun eenyuun miidhu? Nama dhufee na jalatti barreesse sana miidhamoo ana isa jalatti barreeffame miidha? Ana waa tokkitti na miidhu. Maaliif mirga kiyyaa miti yookaan dirqama kiyyaa miti koomentii kana of jalatti eeguunan. Abbaan fedhe dhufee waan barbaade na jalatti barreesse na jalatti gatee deeme waa tokkitti rakkina hin qabu chaanaalii kiyya irratti. Kan inni rakkina fidu nama sana irratti, nama koomentii kana barreessu irratti, koomentii hin taane akkasii nama barreessu irratti rakkina fida. YouTubein rakkina akkamii fida? Rakkinni inni fidu seera koomentii cabsuudhaan akkasuma seera YouTube community guidelines jalatti seera YouTube jalatti koomentii akkamii akka dhorkaa ta'e kaahamee jira. Keessattuu wanni jedhu kuni baay'ee dhorkaadha. Akkasuma linkiin barreeffamni sirrii hin taane, barreeffamni seera isaa hin eegganne, wanni akkasii kun dhorkaa bareechee. Kanaafuu guyyaa tokko walitti qabee gaafa dadhabe maal godha? Community guidelines strike itti erga jechuudha. Seera YouTube cabsite jedhani yookaan YouTube irratti cufa yookaan carraa lama qabda. Kanaan booda balleessinaan bultii 14f upload gochuu hin dandeessu, edit gochuu hin dandeessu chaanaalii kee. Sadaffaa balleessinaan chaanaalii kee si cufna waan jedhu sirratti ergaa jechuudha. Kanaafuu liinkii chaanaalii namaa jala hin kaahina. Hojii babbareedaa irratti hojjedha. Koomentii immoo koomentii babbareedaa, koomentii yaada gahaa qabu irratti barreessa. Amma irra caalaan isaa kuni tuqaa jechaaf jecha osoo walirraa hin siksin kaa'uudhaafi walitti aansanii barreessuudhaani. Kanaafuu koomentii akkasiirraa heddumminni isaa hedduu koomentii baay'ee jechuudha kanas jala jiru. Lammaffaa balaan inni nurraan gahuu danda'u koomentii akkasii yeroo baay'ee liinkii koomentii held for review jedhamu kana nama jala kaahuun balaan inni fiduu danda'u inni bira namoota moonii tahanii jiran moonii irraa kaasu. Namoota chaanaaliin jara moonitaayis tahee maallaqa osoo lakkaa'aa jiru kanuma piiniin dhufee fi akkaawuntiin baankii wanni hundi itti guutamee jiru jechuudha. Koomentiin akkasii yeroo heddummaatee jedhe maal godha YouTubein moonii irraa kaasa guyyaa tokko gaafa koomentiin sun heddummaate jechuudha. Koomentiin held review maqaa jiraati yookaan koomentiin jarri barreessa yeroo baay'ee spaamii tahaa yeroo deemu maal godha? Isuma moonii tahanii jiranu moonii irraa kaasa jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee haga dhuwaa daawwadhaa isiniin jedha. Jalqabuma irratti namni ta'ee kanatu rakkina qaba isa jedhu qofa ilaalee kanumaadha jedhee keessaa baha. Gaafa mooniin irraa ka'ee boo'uu eegala. Kanaafuu dura bu'aatii dhaggeeffadhaa viidiyoo. Wanni moonii namarraa kaasu keessaa inni guddaan tokko koomentii spaamii isin jalaa ta'ee heddummaate gaafa arge YouTube maal godha? Seera YouTube cabsite jedheetuma moonii isinirraa kaasa. Baatii tokkoon booda seera kee yookaan immoo qulqulleeffadhu chaanaalii kan kee baatii tokko booda irra deebi'iti moonii akkasii taasifnu yookiin immoo re-apply godhadhu jedha. Kanaafuu dura bu'anii of eeggachuun barbaachisaadha jechuudha. Balaan inni namarraan gahu guddaa waan ta'eef. Koomentii spaamii ta'e kan isin beekuu dandeessanu sakandii 20 keessatti balleessa. Amma viidiyoodhuma tokko irra tuqee isinitti agarsiisu viidiyoo as nuti jalqaba kanarratti koomentii habarreessu. Actually viidiyoocha hin daawwanne ammallee jechuudha. Baga nagayaan dhufte waan jedhu habarreessu. Osumaan viidiyoo waraabaa jiru viidiyoodhuma jalqabarra dhufeen irra tuqee isinitti agarsiisudha. Baga nagayaan dhufte asnuu qaalii hojii bareedaa jabaadhu waan jedhu barreesse. Koomentii kuni amma spaamii ta'uu hin danda'u. Kan inni spaamii ta'uu danda'u fakkeenyaaf baree eedhaa fi lamman gidduu yoon tuqaa kaahee spaamii ta'a ni balleessa sakandii 20 booda. Nagayaan isa jedhus yoon tuqaa gidduu kaa'ee osoo walirraan siksin jechuudha yoon tuqaa kaa'ee ni balleessa. Akkasuma jalqaba isaa irratti waan jedhu waan ergaa hin qabne akkasuma itti makee jechuudha yoon kaa'es ni balleessa. Maaliif spaamiidha sirrii miti. Kanaafuu koomentii akkasiirraa of eeggachuu qabna. Akkamiin beekna isa jedhu koomentii kana itti ergee isinitti agarsiisu. Koomentiin kun baga nagaan dhuftee asnuu qaalii hojii bareedaa jabaadhu itti ergee. Erga itti ergitanii kaatanii maal gootu? Gad harkiftanii ilaaltu. Gad harkiftu bakka kana jechuudha. Gad haxooftu jechuudha. Akkana gad harkiftu. Refresh tahaa jechuudha. Yeroo gad harkiftanu akkanatti naannessa. Naannessee refresh godha. Amma sakandii 11 nuun jedhee. Duraan sakandii tokko akkuma nu gadhiifne ammas yeroo nu harkifnee gadhiifnu sakandii 16 jedha. Yoo 20 keessatti badee sirrii miti jechuudha. Garuu sakandiin sun 20 dabarfatee 21 jennaan koomentiin sun sirriidha. Koomentii baduu miti jechuudha.
amma 27 soddomii tokko gahee jira koomentichi hin badu jechuudha. Haala kanaan kan isin koomentii irraa of eeggachuu dandeessan koomentii babbareedaa waliif barreessaa yaada gahaa waliif kahaan isiniin jedha. Barnoonni keenyas kana fakkaata ture. Namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun beelii kana tuqxanii olii irra gochuu hin dagatina. Haga barnoota ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.